gantuun saba qaltee. Lubbuu teetuu baasuuf qawween si barbaaddee saba kee kakaasuuf jechaan nuuf qadaadde. Saba kee kakaasuuf jechaan nuuf qadaadde. Qalama kee fuutee harkaan nuuf barreessaa diina kokkee huutee silaa nu balleessaa. Diina kokkee huute silaa nu balleessaa. Sagalee teessani rasaasa tacaalte horiin saba gani jechuun gantuu yaalte. Horiin saba gani jechuun gantuu yaalte. Hunda jalaa didde hin gurguru saba walaloon nuuf fidde namuu gurraa qaba. Walaloon nuuf fidde namuu gurraa qaba. Si dhageenyaan namuu roorroon isa quyxee hin gabroomnu lamuu jechuun onnee tuyxe. Hin gabroomnu lamuu jechuun onnee tuyxe. Teenyaaf tee dagatte ati yoom masluufa nuuf gumboo lagatte gaafas sabni quufa. Nuuf gumboo lagatte gaafas sabni quufa. Mana keetii baatee gaafa biyyaa baatu osoo boochuu haatee dur gaafa qaraatu. Osoo boochuu haatee dur gaafa qaraatu. Dirqiin karaa buutee garaan osoo diduu imimmaan si guutee qaamni si liqitu. Imimmaan si guutee qaamni si liqitu. Ijji boo'u feeti garaan bujje'ee olii gaccaceeti lubbuun laaltee qe'ee. Olii gaccaceeti lubbuun laaltee qe'ee. Roorroon kokkee qabdee godaansaaf si qooddee numaaf jiruu dhabdee si daganne booddee. Numaaf jiruu dhabdee si daganne booddee. Ni dabarte tunis sunuu ni dabarte akki garte kunis lubbuun hafnaan garte. Akka garte kanaas lubbuun hafnaan garte. Namuu si jaalanna siif kennina lubbuu siif sirra laalanna maaliif seetan cubbuu. Siif sirra laalanna maaliif seetan cubbuu. Yaa leenca islaamaa yaa bareedaa kiyya rabbittiin silaama maal jeetiin iyya. Rabbittiin silaama maal jeetiin iyya. Rabbiin siif haa guutu ustaaza haa jaate humnilleen hin buutu jaalallee ijjate. Humnilleen hin buutu jaalallee ijjate. Gumaacha haa goonu hanga humna teenya teenyee boodan oonu qoomnee nyaachuuf beenya. Teenyee boodan oonu qoomnee nyaachuuf beenya. Rabbiin nurraa fura rakkoo teenya cufa gammachuun naaf tura deeggarsatti fufa. Gammachuuf naaf tura deeggarsatti fufaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama keenyaatu hogguu namni nagee qabu osoo jabaa dhiisee boodoggoo afaan qarree ga'ee waan wallaansaa waan awwaalchaa waan ijoollee waan kanaa kanatti wanta jaafin saniifin amma qoomnee boodoggumaa hin nyaannu jechuun hangana ammaan barreesse hedduu galatooma irraa guddifadhaa. Ustaazanas kiyya hedduu isin jaaladha. Isin hundaa hedduu isin jaaladha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufaa. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wala loo miti wala laadha. Wala la. Wallahi aboo afaan kana harka Nabi Muhammad irraa hawdii sanin dhugi wallahi. Amiin Allahumma amiin. Masha Allah. Saboo walaloo qofaami seenaa isaatichi keessan lafa keesse wallahi. Masha Allah. Sagur balakaa walaloo dilana dandeessaati. Walaloo kajabedde walaloo dilase ustaazan geenyu malee dandeenya garuu guna dhufte nin barreessa. Ustaazanas kana oliin barreessa wallahi ammumaan barreesse amma guma isin jala seentanaan barreesse malee itti qophaa'eeti miti. Isinummaan kun gammachiiftee ittiin barreesse. Nama takka kaas jiru seenaa ustaad anas as keessatti himee beeka. Gabaabseeti cuunfee seenaa himee. Masha. Masha. Rabbi sirraa jaalatu Adam kadhalate. Kun Adam kadhalate beeka. Wallahi isin kun hundi uummata babbareedaadha hedduu jabaatan. Namni kada wal biroo dhaabbate osoo namni jabaa osoo namni gartee tattaafatu hojiirra wal kaa'ee namni amma dhiyoo tana gaafa muwaazabiibii harka turtan na fakkaatti waggaa dabaree na fakkaatti istuudiyoo dhaabuu barbaadee miliyoona 12 guurrate miliyoona 12 istuudiyoo dhaabbatee ibdandee namni guyyaarraa amatarraa akka gargaaramu akka maal ta'u godhuun gaarii miti. Hogguu takka waa baasanii waa godhanii nama san jireenya isaa gad dhaabu ibdandee biizinasa isaa qoffatu jechuudha. Amma nashiidaa waan waraabnuu ni barbaanna hogguu waraabnee booda waan maxxansinuu barbaanna waan raabsinuu barbaanna takka takka barbaaduun hafuurama kuttee jechuudha. Kanaaf deeggarsa namni keenya fuulduratti osoo namni jabaa baruudha. Eega namni afaan qabrii ga'e jechuun faayidaan qabdu wallahi hedduu jaaladha hedduu galatoomaadha. Warri as jala jirtanillee hundinuu ustaazanas hedduu jaalannaa beekaadha. Namuu waan dandeessan xiqqoo guddoon jiinaadha biran kutina hancuftinuu idaa galaanatti jan. Gaarri guddaan kun xirrachumaatti walirra bubbu'ee garitti gaara jaala janii asli atis hedduu galatoomii wallahi nama hedduudhaan harkee kaasii irratti illee duuluu barbaadu nama hedduun harkee kagartee viidiyoo irratti kommentii godhuu kaasagalee irra kommentii godhuu bakka daddaatti. Garuu isa hundarraa aantanii bakka tana ga'uun waan guddaadha hedduu galatoomaadha. Onna dhaatii itti deema
والله بالله أكاكرتي جنا واي أستاذني مليون خنتي أستاذ أنس مليون لما خنتي سدي خنتي أفو خنتي مالي وان براك نجي بربادان والله بالله التوفر دي فمسيرة تري بورك فيك بارك الله والله فيك يا دمقي الله اكبر جدونا برينجيا وري موريتر الركاكب ده شيخ عثمان اسجل تاو جرا شيخ عثمان قلناك ابرو دو مقام بوجو مالجا ابرو أستاذنا دو لك ابرو دو بوجا إبرو inni lammaffaa harmeen teenya takka cinassan daangaa gartee oromiyaatirra ustaadni keenya ustaad ibsaadhaan du'aayinaa godhii na dhukkubaa jettee birrii 200 gumaacha gooti. الله 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 أكبر أسرع وأنا سنقالوا لا نمني الرأ درقاقوك وفصنتاني من قدوني آيون تنجا قبيا سن كيسة تيسي أكسين تنو هردفو جرتو نقوبا قباتو جرتو أسرع سنقالوا قبا نما قرقودة تنو داوتا نما قرقودة نو لا نموت سلابك قدة نو إيقوتو أسرع تنو أرقا جتشو أسرع نما قالا آيو تنجا ربين دواء سني حتا إسو جنان بشان مان isin dhuidu dawaa isii haa ta'u nyaanni isin nyaatu haa ta'u dhibee sarraftee of keessaa haa dhabdu rabbi isii haa qulqulleessu dhibee hunda dhibee addunyaa akira hunda ayyee أكاسي تولي شيخ ولنينا خبير آدم خي جلتنا قبوت galatoma wallahi hedduu galatoma نبني ولا لو الرئيسة بربادن خبير آدم فلو قلدا خبير آدم فولو وردا أي. وردا باقا مجيب بان Okay, ka abdi dadarin dorgomu barbada jiru yetan sanu dhageessisa. أستاذ أنس قوتا تجرى أستاذ بسان أستاذ بسان وارنا بيرك يقل ما يخما دبالا ما في سديتا ميشن تبخت الراول كتيو خاني كستانان Warri galchallee jira kama. Kagalee kashi kagalee jira hin guutu. kan nu bira jiru 265 Ka isaan bira meeqa kagale. kan nu bira gale 265 Kuma 265. هايا خنا بيرك قال ما يمو خما دبالا ما في سديتا ميشن ولا رخايف ما Bira tare. خما دبالا ما في Allahu Akbar الله اكبر باقا بيشان نوارو قابلة وافانكو بيسن giddumaan dhiibdaniimi الله أكبر ربي زي Amma akkana goona. حمزة جابي Warri ani galmee ustaadaa keessatti Aya. galmee ustaadaa keessatti du'aayii fedhaa jira nama warra guuteef kana ka galchee fi ka waadaa seene jidduu ustaadni du'aayii godhan waan ta'eef warri galmee ustaadaa keessatti ijoollee ustaada ibsaa wajjin du'aayii barbaadaa warri jettan akkaawuntii isinii dubbisa qabadha waan niyyattan irra buusa ustaadni daqiiqaa takka du'aayii isinii godhan jechuu san booda. Chirsi momaal meeqa? Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Maqaa Ustaaz Ibsaatiin 50 nan gashaa burdu'aa inaaf godhanii Allahu akbar. Allahu Akbar abbaa Amma kaasii kiyyaa inni burdu'aa inaaf godhaa Ustaaz Ibsaa. maal jette مقام الجيتين Abbaa كتبتها kiyyaa illee du'aa inaa godhaa birrii 50 maqaa keessanii nan garshiitu. abbaa kiyyaaf jette Yaa aywa nama duniyaarra jiru moo ni jiru. aywa rabbi umrii isaanii si haa kaa'u gaaddisa tola haadhaaf abbaa jalatti nama milkaa'u rabbi si haa taasisu mallaqni ati irraa kennite kun hagama isaan jaalattu akeeka jaalala tanaan rabbi jannata keessa walitti isin haa qabu maatii keessan hunda laa ilaaha illallah dhaan rabbi isin hin baasin uwwisa badhaasaa kanam tokko namarraa mulqini rabbi isinitti haa uffisu ulfaadhu galatoom isin jenna ayyee